arrabni gaa akkuma ajaa'ibaa kanatti xiixa. Maaliif tiiticharraa deeman eeganii jaan. Kanaaf warra osoo hin hubanne waa dubbaturraa waan gaarii hin eeyinu jechuudha. Warra osoo hin dhaggeeffanne dubbachuuf jarjarurraa waan gaarii hin eeyinu jechuudha. Kanaaf waan irra laalan hin qabu jechuudha. Wanti irraa dubbannu waa'ee Dirree Dhawaati. Waa'ee Dirree Dhawaa dubbanna jechuun waa'ee Oromiyaa dubbanna. Waa'ee Oromiyaa wanni dubbannuuf maali? Dhimmi Dirree Dhawaa yookaan dhimmi Somaalee Dirree Dhawaa wajjii qofa walitti hidhamee hin jiru. Harargee wajjii walitti hidhaadha. Oromiyaa guutuu wajjii walitti hidhaadha. Akkamitti jennee yookaan laallu taate gara cinaaksaniin dubbiin oguu kaatu achumatti dhimma achi qofaa godhee namni kaasa. Gara mooyyaaleetti oguu kaatu dhimma mooyyaalee qofa godheeti kaasa. Gara baaleetti oguu kaasu dhimma baalee qofa godheeti kaasa. Dirree Dhawaattis oguu kaatu dhimma Dirree Dhawaa qofa godheeti kaasa. Walumaa galatti wanni tuni Oromiyaa guutuu wajjii walitti hidhaadha. Ka'umsa isaa yoo laallu taate dhimmi Somaalee jechuun lafa Somaaliyaa jedhamtu lafa guddootu jira. Uummata lafa sanarra jiraatu uummanni Somaalee. Malee Itoophiyaa keessa warri jiraatu beekamaadha. Itoophiyaa keessa ifiifuu sabaa fi sablammoota gara 80 wayiitu jira. Somaaleen lafa Itoophiyaa keessa wanni qabdu hin jiru jechuu gabaabumatti. Akkamitti lafa Itoophiyaa keessa lafa qabaattee jennee yoo laallu taate wayyaanee wajjin wal qabatte. Wayyaaneen gaafa dhuftee biyya tana qabatte lafa tana addaan namaaf qoqqoodde. Akkuma waan miraas abbaa isii ta'etti fuutee addaan hirte namaaf. Yeroo sanitti gaa namni waa'ee lafaatis hin beeku, hubannoo takkaallee hin qabu, namni waa'ee kanaa kaasee hin jiru. Jarri kun garuu Dirree Dhawaa yeroo sanitti nam takkoofuu hin qabnene Oromiyaa jala dhiisan jechuudha. Lafa Oromiyaa keessa jirti, lafa Oromooti jaanituma murteessanii dhiisan. Eega murteessan booda garuu maaltu ta'e? Xalayaa jira bara. Warri amma waa'ee Dirree Dhawaa baruu fadhu yoo wanti barreeffame sun wanni galmaa'ee lafa jiru sun yoo badu baatte. Wanni galmaa'ee lafa jiru sun yoo dhokachuu baatte yoo dho'isu baatanii ragaan guutuun bakka takka jira jechuudha. Akkamitti akka irratti mari'atame akkamitti akka murtaa'e wanti lafa jira jechuudha. Eegas booda wanni kun jijjiirame. Mallas Zeenaawitu jijjiire. Mallas Zeenaawiin pirezidaantii ture yeroo sanitti. Nagaasoo Gidaadaa pirezidaantii ta'uu dura Mallas Zeenaawitu pirezidaantii ture, pirezidaantii Itoophiyaa. Mallas Zeenaawiin waa'ee dhimma Dirree Dhawaa kanaa yeroodhaaf dhaaba jeeti dubbiin achirra dhaabbattee jechuudha. Yeroo sanitti kantiibaa kan ture Habtaamuu Asaffaa Waaqjirraa nama jedhamu. Eegas booda kantiibaa ta'ee katti aanee nama Somaaleeti. Eegas booda Salamoon Hayiluuti. Akkasumatti wal jijjiiramaa deemaa jechuudha. Yeroo sanitti uummanni Oromoo magaalaa Dirree Dhawaa keessa jiraatu 53. 47 sabaa fi sablammoota jechuudha. Somaaleenis 47 kana keessa jirti. Yeroo sanii garuu uummanni Somaalee parsantii meeqa? 10 uummanni Somaalee. Eegaa namni adda addaa bulchuu eegale kana maaltu ta'e jechuudha. Wal qubsiisuutu dhufe. Somaalee firoota nama wal beekanii warra biyyaa qubsiifachuutu itti fufee jechuudha. Salamoon Hayiluutis hogguu gara aangootti dhufu firasaa warra lammiisaa kana fuudheeti biyya san magaalaa san qubsiise. Magaalaa sanitti akkasiin namni qubachaa heddummachuudhaani dhibbeentaan uummata Oromoo kuni dhibbeentaa uummata kaanitii gattee jechuudha. 50 gattee 48. 48 itti gabbu'ee jechuudha. Eegas booda gaa kantiiboonni adda addaa warri Oromootis warra akka Asad Ziyaadii fi warri akka Abdulaziz Mahammadiis magaalaa san bulchanii jiranii isaanis hanga humna isaaniitti waan qooda isaanii gumaachanii jechuudha. Qooda isaanii gumaachuudhaani lafti sun hanga takka Oromoo shooruuf kaa'uun ishee akka itti fuftu godhan. Istaatistiksii bara 2007tiin uummanni Oromoo dhibbeentaa 70 irra jira. Magaalaa Dirree Dhawaa keessatti uummanni Oromoo dhibbeentaa 70 irra jira. Magaalaa Dirree Dhawaa gujannu wanni beekamuu qabu magaalaan Dirree Dhawaa tuni maamulchii Dirree Dhawaa baadiyyaa fi magaalaa qaba. Baadiyyaa fi magaalaa tana walumatti kantiibaa tokkotu bulchaa jechuudha. Maamulchii kantiibaan tokkichi bulchu kuni uummata Oromoo dhibbeentaa 70 qaba jechuudha magaalatti. Akkuma fedhetti illee ta'u uummanni Somaalee magaalaa Dirree Dhawaa keessa jiru haruma tokkollee nu lakkoo isaan
ummata Oromoo wajji wal qixxaate hin beeku. Seenuma yeroo takkaatii keessatti illee wanni akkasii galmaa'e takkallee hin jirtu jechuudha. Akkuma waliigalaatti hogguu laallu dhimma Dirree Dhawaa qofa osoo hin taane dhimmummaan Oromiyaatu akkamitti sadarkaa kanarra gahee jennee yoo laallu taate naannoo Oromiyaa irraa ciqqaawameeti naannoo Somaalee tanaaf kennamee maqaan Somaalee Kilil jedhamu itti moggaafame. Lafti amma maqaa Somaaleetiin jirtu bar lafa Oromooti bar moggaasa maqaa Oromoo qabdi bar. Fakkeenyaaf Mi'eessoo fa'aa jira, Gursum fa'aa jira, Baabbilee jira, Cinaaksanii jira, Waacaalee fa'aa jira. Waacaaleen tun bar amma Shawaa Kaabaa keessas ni jirti bar. Lafa Oromoo ta'uu agarsiisa jechuudha. Maqaan naannoo Somaalee keessatti aanaalee adda addaa itti yaamanii maquma Oromooti. Maqaa akkasii hedduu yaamuu dandeenya jechuudha. Mullu fa'aa jira, Gursum fa'aa jira, Baabbilee jira, Mi'eessoo jira, Cinaaksanii jira, Waacaalee jira, Araarsoo jira. Mudhii aannannoo fa'aa lafa jaamtuutu jira. Mudhii aannannoo. Mudhiin qaama namaa tana bar jechuu Oromooti wal shakkii takka malee. Kanaa miti amma Soomaalima gudditti dagadiisanuu yoo kadhannee laallu taate magaalaa guddoo hangam geessuutu Hargeysa jedhamee moggaafamee jira. Hargeysa jechuun muka lafarraa biqiluu jechuudha. Afaan Amaaraatiin reet jedhaniin. Bakka gariititti reejjiillee jedhameeti amma gara Jimmaa kanatti. Amma reetiin kun afaan Somaaleetiin garuu Hargeysa jedhamu bar maqaa biraa qaba. Lafa sanirraa Hargeysi kun heddumminaan biqila. Kanaafuu laftummaan guddoon Somaaliyaa tunuu lafa Oromoo taatii jechuudha. Ka Itoophiyaa daangaa Itoophiyaa keessa jiru dhiifnee garasiin yoo kalaallu taatehu lafti suni maqaa Oromooti qabdii jechuudha. Duuba moggaasa maqaa magaalaa Dirree Dhawaa gulaallee Dirree Dhawaa jedhameeti akkuma addunyaatittu beekama. Warri dhaa jechuu hin dandeenyees daa jedha malee akka biraatitti akkitti yaaman hin jiru jechuudha. Dirree Dhawaa fa'aa jedhan. Uummanni Somaalee immoo maal jedhaani diriidhaa bahee jedhan. Hiika takka hin qabdu afaanuma tokkollee hiika hin qabdu jechuudha. Uummanni Somaalee kuni Ameerikaa tanaanis Mareekkan ka jedhaniin. Amma Mareekkan ka yoo jedhamu uummata achi bira dhaqee maaltu beeka. Amma Mareekkan kan jedhanii maqaa jijjiiruun kuni lafa isaanii godhuu hin danda'u jechuudha. Wanni akkanaatu ni jirti. Kan biraati lafoota Oromoo taniin maqaa dha'e tanaas hanga ammaatitti garii jijjiiruuf Mi'eessoo fa'aa Ma'eessoo fa'aa jedhanii jijjiiruufaatu jira malee akkuma jirutti moggaasuma saniin jiran jechuudha hanga ammaatitti. Kanaaf lafa san hanga takka namni baraaree warra akka Junaydii Saaddootii fi Abbaa Duulaa Gammadaati jechuudha. Jarri kuni uummata Oromoo biraa galata guddaa qaban. Lafa Oromoo hanga takka baraaranii jiran jechuudha. Amma waa'een dhimma lafaa kuni bar waan bara dheeraa dura jalqabame bar. Uummanni Somaalee lafa Oromiyaa gara kibbaatii fi gara bahaa kana qabachuudhaaf bara Ziyaad Barre aangoo qabaturraa eegalaniiti kan karoorfatan. Waan santu deemu jira malee lafti tuni lafa Oromoo akka taate shakkii takkallee waan qabu miti. Kanaaf walumaa galatti dhimmi magaalaa Dirree Dhawaa dhimma achii naannawa san qofaatii miti jechuudha. Dhimmi magaalaa Dirree Dhawaa dhimma Harargeeti. Dhimmi magaalaa Dirree Dhawaa dhimma Oromiyaati. Kanaaf waan kana akka Oromiyaatitti irratti dubbatamee furmaanni lafa kaayamuu qaba. Dur Harargee Kifla Hagar waan jedhamutu jira. Harargee Kifla Hagar jechuun bar naannoo Somaalee amma jedhamu kana hunda of keessaa qaba bar. Somaalee Kifla Hagar wanni jedhamu jiru bar dur. Wayyaaneen dhufteeti Somaalee Kililii moggaafte. Somaaleen osoo godinaa hin qabne Kililii taate. Akkuma naannolee biraa akkasitti moggaafamanii maqaan beefi jechuudha. Lafuma Oromiyaa tanarraa cicciraniiti naannoo hedduu akkasitti hundeessan jechuudha. Saniifi naannoon Somaaleetis lafuma Oromiyaa tana fudhatteeti akkasitti hundooytee jirti malee lafti lafa Somaaliyaa jedhamtu hin jirtu. Awaashii fi Mi'eessoo jidduu bar lafa takka tajoollummaan beenutu jirachi karaa sanarra yeroo deddeebiru. Lafa san irratti bara dheeraadhaaf alaabaa Somaaliyaa waan jedhamtu hin agarre. Nama boodaa kana garuu alaabaa Somaaliyaa karaa asfaaltiitti as dhiyaattee dhaabbattuutu mul'achuu eegale. Wanni sun maali jechuudha? Lafa duraan qabatanirraa siquudhaan lafa babal'ifachuutti jiranii jechuudha. Uummanni Somaalee bakkuma deemutti waan akkanaa kana lafa babal'ifachuun kun numa jirti. Kanaaf furmaanni waan kana Dirree Dhawaa qofarratti fuulleeffachuudhaan miti kan dhufuu danda'u. Harargee irratti fuulleeffachuudhaan.
furmaanni waan kanaa kan dhufuu danda'u Harargee qofa irratti fuulleeffachuudhaan miti Oromiyaa irratti fuulleeffachuudhaan. Maaliif jennaani daangaa Oromiyaa gara kibbaa fi gara bahaa kanaanis akkasumatti lafti tuni hatamaa deemu jirti waan ta'eef wanni kuni dhaabbachuu qaba. Uummanni Oromoo kun uummata miskiina uummatuma ati yoo nagaa wajjiraatte nagaan si wajjin jiraatu jechuudha. Bar afaaniyyuu dubbachuu baattee lafa isaa guututti fudhattee uummata dubbatu miti namni kun. Garuu amma dammaquutu barbaachisa. Abbaan fedhe lafatee dhufee afaan gaariin sitti haasawee lafatee saammachuun rakkoo fiddii jechuudha. Booda lafa sanirraa si ari'aniiti nama lafa hin qabne taataa jechuudha. Kanaafuu daangaa lafa ifii beekuun barbaachisaadha. Lafti tuntiyyaa hogguma waa uumamuuhu waan san hanga furmaata argatutti addaan dhaabuun hin barbaachisu. Furmaata egaa argatee booda lafatee daangaa ta'e beektetti an abbaa lafa tanaati. Lafa tana anatu bulchuu qabaallee ja'anii yaaduun barbaachisaa bara. Abbaan lafa sanii lafa san bulchuu qaba. Osoo abbaan lafa sanii jiru kan biraa dhufee sababni itti bulchuu danda'u tokkollee jiraachuu hin qabu. Fakkeenyaaf amma Dirree Dhawaa irratti dogongorri guddaan wanni itti uumame maali? Wayyaaneen fuuteeti caaseeffama maamulcha Dirree Dhawaa administrative structure kajannoon kana jechuudha. Fuudhaniiti barsantaa 60 yaadii jedhaniin. Barsantaa 40 immoo Soodeeppaa jedhaniin. Somaalee Dimokiraasiyawii paartii kajaaniin kana jechuudha. 60 jechuun kun bar Oromoo qofaa miti bar. Sabaa fi sablammii fi Oromoo Tigreen keessa jirti, Walaayittaa, Gaambeellaa hundi keessa jirti jechuudha. Kana hundi walitti qabanii akkas ta'e akka OPDOtti yoo keessaa baafnee kalaallu taate OPDOon dhibbeentaa 29 qabdi. Kaafee sabaa fi sablammoota Dirree Dhawaa keessa jiran. Caaseeffamni maamulcha Dirree Dhawaa haala kanaan jira jechuudha. Kanaafuu asirratti eenyutu caalee jechuudha. Somaaleedhaa fi dhibbeentaan 40 guututti kannamee jira. Oromoof meeqa kanname jechuudha? 29 kanname. Garuu afaaniin kan dubbatamu maali? 40 20 jedhama. Akkasii miti dubbii. Ka Oromoo irraa 10 takka irrisaniiti ka sabaa fi sablammootaa meeqa jechuudha? 30 takka ta'a. 30 takka godhaniiti Oromoo 29 godhanii Somaaleen 40 jirti jechuudha. Haala saniini magaalaa Dirree Dhawaa bulchuu jiran. Kanaaf warri magaalaa Dirree Dhawaa bulchulleen seenaa tana beekuu qaba. Seenaa tana namni waa'ee bakka bulchuu seenaa isaa beekuu qaba. Yoo xiqqaate ifi beekuu qaba. Yoo kan hin beekne ta'e immoo nama seenaa beekuu wajjin haasa'uu qaba. Nama seenaa beekuu wajjin mari'achuu qaba jechuudha. Akkasitti qoratee waa'ee kanaa dubbachuu qaba. Namni magaalaa takka bulchu waa'ee magaalaa sanii wallaaluun qaanyiidha. Hubannoo dhabuurraas ta'uu mala Kadiir Juhaariin waa'een Dirree Dhawaa heera Itoophiyaa keessatti federaalaan bultii jedhamtee galmooytee jirti jedhubbate. አዲስ አበባና ድሬዳዋ ፌደራል ከተማ ነው ብሎ በህገ መንግስቱ ላይ አስቀምጧል። የፌደራል ከተማ ብሎ ሌሎች ደግሞ ግን ህገ መንግስትማ አያውቃትም ድሬዳዋ ከየት መጥቶ ያውቃታል? አያውቃትም አላስቀመጡም። ከዲር ጁሃር ዋን ከነ ከዱበቴ ሁበኖ ደቡራ ታመለ ጀቺ ድሬዳዋዩ ሄረ ኢትዮጵያ ከይሰጥ በከተከለቱ ህንበሬፋም ሚኒስትር ሙመን ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ደግሞ ሴና ተነዋን ቤኮፊ ድሬዳዋን ለፈ ኦሮሚያቲ ጄ ኢፈት ዱበቴ ድሬዳዋ የኦሮሚያ ክልል አካል ነበረ በህገ መንግስቱ። ሶማሌዎች እና ኦሮሞዎች ወንድማማች ሆነው ለብዙ ዓመት ኖረዋል። ድሬዳዋ ጋር የይገባኛል ጥያቄና ክርክር ተፈጠረ። ሲፈጠር በኢህአደግ ዘመን በዚህማ አንጨቃጨቅም፣ ድሬዳዋ ከኦሮሚያ ይነጠልና ለፌደራል መንግስት ይሁን፣ ሶማሌ አንዱን ተርም ከንቲባ ይሁን፣ አንዱን ተርም ኦሮሞ ከንቲባ ይሁን ብለው አስማሙ። ይሄ ግን ህገ መንግስት ላይ የለም። ከናፈ ኦሮሚያቲቲ ጨፌን ኦሮሚያቲስ ዋን ከነራ ዱበቹ ቀብቲ warri miseensonni caffee Oromiyaatis waan kanarraa dubbachuu qaban. Akkuma kanaan dura miseensi paarlaamaa Itoophiyaa Abdul Jawaad Muhammad dubbatetti jechuudha. Waan kanarraa dubbatee jira. Magaalaan tuni naannoo lama jidduutti saanduwiich taatee jirti. Kanaafuu gar tokkotti bahuu qabdi yookaan immoo if dandeessee hundaa'uu qabdi jeeti dubbatee jechuudha. Obbo Abdul Jawaad Muhammad gaafa inni waan kana dubbatu duulaatu rabbaname. Akka inni badii dalageetitti. Seenaa jirtu beekaa dhugaa jirtu dubbate garuu akkasitti balaaleeffatanii jechuudha. Kanaafuu furmaanni jiru akka biyyaatitti lafa kaayamuu qaba. Lafti tun lafa Oromooti.
magaalummaan shororkaa Oromoo qabdu akkuma Oromiyaatittuu magaalaan akka Dirree Dhawaa abadan hin jirtu. Kanaaf magaalaan tun shakkii malee lafa Oromooti dhibbaa dhibbatti. Furmaanni haala saniin ta'uu qaba malee akkanumatti lafumaa ka'anii arra dubbatanii boru qabbaneessuudhaan furmaanni dhufuu hin jiru. Akkanatti itti fufuu hin qabdu. Bulchiinsi Oromiyaatis waa'ee kanaa dubbachuu qaba. Bulchiinsi Oromiyaatis dhimmi kun na laallataa jechuu qaba. Lafa Oromoo jalatti deebiteetuma furmaata argachuu qabdi akkanatti taa'uun hin jiraatu jechuudha.